Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube isaaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaa warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'an isiniin jedha. Egaan akkuma beekamu bara haaraa kana keessatti sirbii Tadele Gemechu uummata Oromoo keessatti komii guddaa akkasumas ammoo jaalala guddaa hanga hin jedhamne argateeti jira. Sirbichi kun maaliif komatame akkasumas ammoo maaliif qeeqame kan jedhuudhaaf mee akka nama artii keessa jiru tokkotti waliin haa ilaallu. Innis maali? Sirbi Tadele Gemechu kun maaliif qeeqame? Maaliif qeeqamuun barbaachise? Maaliif immoo jaalatama guddaa fudhate? Ergaan sirba kanaa maali? Yeroo jini walirra bu'eeti immoo maaliif qeeqame kan jedhu waliin ilaalee jira. Dubbii keenya irratti Tadele Gemechu nama Finfinnee keessatti dhalatee guddatee fi nama aartii Oromoo fuulduratti ceesisuu fi nama aartistii Oromoo yookaan aartiin Oromoo akka kabajamu godhee fi aartiin Oromoo akka jiraatuu fi aartii Oromoodhaaf nama jiraatudha jechuudha. Tadele Gemechu sirboottan inni hojjetu sirboottan kwaalitiin isaa eegamedha. Tadele Gemechu weellistoonni Oromoo akka isaan istaandaardii isaanii gurguddaa ta'e kan abashootatti beeksisedha. Tadele Gemechu nama artistoonni Oromoo keessatti yeroo bara isaa yaadadhu kaasatti Horaamboo yeroo ba'u sana keessatti artistoonni hedduun keessaa ba'anii jiru. Kaasatti sana sponsora godhee akka kaasatti sun ba'e kan godhe Tadele Gemechu kan amma artistii dhaloota qubee keessatti sadarkaa olaanaa qabu Andu'aalam Gosaa akka inni waltajjii irratti yeroo inni sirbu dhaga'ee arsii deemee natti fakkaata akkasii akka inni sirbu godhee akka inni beekamu sadarkaa hadhaarra kan akka inni ga'u kan godhe Tadele Gemechu. Tadele Gemechu bakka istuudiyoo gurguddaa istaandaardii isaa eegamutti kan inni sirba hojjetu jechuudha. Kan akka Gildoo Kaasaa bashoonni biratti hojjetan bakka kanatti viidiyoo inni waraabullee viidiyoo istaandaardii qabuu fi aartii Oromoo ija jabeessu qofittidha kan inni hojjetu. Egaa kana keessatti ishi sirbi Tadele Gemechu hanqina qaba yoo jenne hanqina kana sirba kana eenyu barreesse jennee haa tilmaamnu ija aartii keessa gaafa kan jennu jechuudha. Sirba kana walaloo isaa kan barreesse Yoosan Gotahuntu yoo argitanitti ta'e jedhee jechuudha. Kun beekamaadha. Yoosan Gotahuntu akka ta'e irrattis barreeffamee jira. Kanaan duras piroomooti yeroo godhamu akka Yoosan sirba kana barreessee dubbatamee jira. Yeedaloon isaa Geetishmaammooti. Geetishmaammoo ni beektu Oromoo ta'ullee shurii hin taane Oromoo ta'uu danda'a. Yeroo bara abaa'oon Finfinnee keessatti Gullallee keessatti nama fuuldura abaa'oo dhaabbatee Oromoodhaaf sirbaa ture Geetishmaammoo nama dandeettii addaa qabu dhaga'uu muuziqaatiin jechuudha. Haa amaaramuu malee muuziqaa keessatti walaloo fi yeedaloo hojjechuudhaan nama baay'ee cimaadha. Afaan lamaanuutiin nama komatamu miti. Afaan Oromootiin yeroo dubbatu waan afaan Amaaraa beeku hin fakkaatu. Afaan Amaaraa yeroo weellisu waan afaan Oromoo beeku hin fakkaatu jechuudha Geetishmaammoo. Yeedaloo sirba kanaa kan hojjete Geetishmaammooti. Geetishmaammoo yeedaloo haa hojjetu yeroo walaloon hojjetamu walaloon tokko hojjetamee gaafa xumuramee jedhedha kan yeedaloo namni biraa hojjetu akkanitti kennamu jechuudha. Yeedaloo keessatti jecha tokko amma ta'e itti dabaluun dirqama qaba. Yeedaloon sun akka itti dhufuudhaaf jecha adda addaa akka sirba sana keessaa akka hin baaneen jechoota adda addaan itti dabala ija aartiitiin gaafa laallee jennu jechuudha. Gootota guutuu sana tokkoffaa dirqama irratti dirqama hin qabu. Sirbi kun sirba yeroo eeggatedha. Sirba yeroo Phiiphiin amma Oromiyaa balleessuudhaaf amuummataa jirtuu fi nafxanyoonni sirna isii ijaarrachuudhaaf jettee Oromoo adda addatti kukkuttee mootummaan kunillee akka Oromiyaan baddu kan godhaa jirudha jechuudha shiraa adda addaatiin tuqe. Yeroo abbootiin gadaa ajjeefamaa jiran kana keessatti yeroo abbootiin gadaa ol jedhanii kaan gara mootummaa goranii aangootti kennaman kanallee dagatanii waan biraa godhan kana keessatti Oromiyaan bara baraan ni jiraatti jedhee kanuma weellisuun isaatuyyuu sirba yeroo ilaallatuu fi atattamaan madaa uummata Oromoo irra bu'edha jechuudha sirbi kun. Egaa jalqaba isaa viidiyoo irraa yoo kaaftanii ilaaltanii jettan sirbi kun Video numti satu yusagal masagari qabdane yoo laaltanii bakkee Oromiyaa gurguddaa isaa kaaseeti jira. Soofu mariin
holqa Soof Umar akkasumas dirree Sheekanaa Huseen baarotum galma Kumsaa Morodaa Abbaa Jifaariin bakka adda addaa mul'iseeti jira. Qabeenya Oromiyaan qabdu hunda isaa agarsiiseeti jira. Kana keessatti gootonni Oromiyaa warri inni maqaa dhahee Oromiyaadhaaf falmatan malee ganda isaaniitiif hin falmanne. Taaddasaa Birruu Oromoodhaaf falmate malee kutaa Shawaatti dhalatee guddate Shawaadhaaf hin falmanne. Waaqoo Guutuu Baaleedhaaf miti kan inni falmate. Jeneraalonni Laggasaa Wagii Abishee Garbaa Wallaggaadhaaf miti jarri kan isaan falmataa turan. Oromoof Oromiyaadhaaf falmataa turan. Jarri kun maqaa dhaamuun iyyuu guutuu Oromiyaan guutuun akka maqaa dhaamteetti ilaalamuu danda'uudha qaba. Hacaaluu Hundeessaa keessatti iyyuu Oromiyaa xiqqaa jechuun Oromiyaadhuma bal'aa jechuun ni danda'ama. Biyya Hacaaluu Hundeessaa jechuun isaatu jechuudha. Waan tokko. Deebitee sirbi kun yeroo laalamu daqiiqaa 5 yoo baay'ate daqiiqaa 6 ga'u sirbi tokko. Daqiiqaa 5 kana keessatti gootota ilmaan Oromoo Oromiyaan gootota 60 meeqa qabdi. Kan achi buuteen isaanii dhabame hedduu jira. Kan seenaa gurguddaa hojjetan hedduu jira. 60 kana daqiiqaa 5 keessatti kitaabaan barreeffame hin dhumu seenaan gootota Oromoo jechuudha. Daqiiqaa 5 kana keessatti Tadele Gemechu sirba kana maqaa goototaa kana dhahee ni fixaa. Kun gaafii keessa nama galchaa jechuudha. Ijaartiitiin gaafa laallee jiru. Inni biraa ammoo gama kanaan gootonni naannoo biraa akkuma isiniin jedhe gootonni naannoo biraa Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf falmatan malee ganda isaaniitiif hin falmanne. Haa ta'uutii gama kana keessatti erga Yoosan Gotahuntu walaloo sirba kanaa barreesse Tadele Gemechuun sagalee qofa achi keessatti kan inni hojjete ga'een isaa jechuudha. Yeedaloollee lamatu hojjetee fi osoo Yoosan Gotahuntu sirba kana guutee gootota Oromiyaa hunda guutee barreesse kennee fi dogoggorri hadha Tadelaan dhiifamatti hin gaafate kun hin uumamu ture. Kanaafuu eenyu badii qabaree ka'umsi walaloo kanaa eenyu Yoosan Gotahuntu waan ta'eef kan itti gaafatamuu danda'uudha qabu silaa Yoosan Gotahuntu malee Tadele Gemechuu miti. Silaa Geetish Maammooti malee Tadele Gemechuun turre jechuudha. Kanaan hubatamuu danda'uudha qabu. Kanaafuu osuma Tadelaan amma waan inni dogoggoree jira. Maal dogoggoree dhiifama gaafachuun isaa akka amma inni uummata Oromoo kabaju agarsiisa. Garuu gaafa dhiifama gaafatu dhiifama utaaluu na qabdee jirti. Gaafa dhiifama gaafatu rakkina teeknikaati jechuu hin qabu ture. Sirbi tokko yeroo baay'ee hojjetama. Ogeessota muuziqaa hedduudhaan hojjetama. Rakkoo teeknikaati gaafa jennu jechi tokko keessaa eeyyama weellisaa sanaan alatti jechi tokko keessaa hin citu. Eeyyama walaleessaatiif yeedaleessaa sanaan alatti jechi tokko istuudiyoo keessatti keessaa hin citu. Eshi muuziqaan sun guutuudhaan ba'ee ogeessa gara rakkina teeknikaati yoo jenneen muuziqaan sun guutummaan guutuu istuudiyoo keessaa ba'ee kiliippii irratti irraa citee kun waan fakkaatu miti. Muuziqaan tokko kiliippii irratti irraa cita taanaan miiksiinsaa wanti hundi isaatu lafaa ka'ee yoo hojjetamuu hin taaniin alatti duwwaadha jechuudha kun. Kanaafuu rakkina teeknikaati jechuun isaa asitti dogoggora guddaadha Tadele Gemechuu jechuudha. An nama Tadele Gemechuu dinqisiifatuu fi baay'ee jaallatu keessaa nama tokkodha. Naman isa ilaalee hadha as ga'ee yookaan maqaa weellisummaa xiqqoo si baadhatee jiruudhaan jechuudha. Tadele Gemechuu nama dinqisiifadhuudha. Tadele Gemechuu nama afaan keenyaan keekamu miti. Tadele Gemechuu guutuu Oromiyaati jechuun ni danda'ama. Tadele Gemechuu guutuu Oromooti jechuun ni danda'ama. Keessatti yeroo kana keessatti eeggatee waan kana hojjechuun isaa dhugaa dubbachuuf taanaan itti boonuu danda'uudha qaba. Qeeqni silaa hin maluu fi yoo inni illee xiqqoo si waa namni ni dogoggoraa artistiini beekaadha jechuu miti. Waan hojjetamee nutti kenname baasuu dandeenya jechuudha. Jarri kun garuu nama hangafa weelluu afaan Oromoo warra fuulduratti ceessaa jiran keessaa jira hangafaati jechuudha Tadele Gemechuu. Kanaaf jennaan Oromoon waan barate tokko qaba. Dogoggora xiqqoo yoo argate jedhee gocha inni gaarii waan baay'ee hojjete sana dagatee dogoggoratti sana qofitti qabateeti kan inni wal qeequ. Amma fakkeenyaa Jaamboo Jooteetti haa deebinu. Weellisaa Jaamboo Jootee nama dhaloota qubee keessaa warra tartiiba jara Hacaaluu Hundeessaatti nama lakkaa'amudha jechuudha.
Gaafa caaluun ka'u Jaamboo Jootee biraa hin hafu. Gaafa galaanaa gaaromsaa ka'u Jaamboo Jootee biraa hin hafu. Gaafa Tadele Gemechu ka'u Jaamboo Jootee biraa hin hafu jechuudha. Jaamboo Jootee eessatti bade? Maaliif bade? Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa gaafa wareegamu Jaamboo Jootee kun jecha jedhe qaba yookaan weelluu weelliseef illee qaba. Ergantanaa sirba maaliif ribe? Gaafachuu danda'uudha qabna. Weellistoota ciccimoo qabna. Weellistoota sadarkaan isaanii gurguddaa hedduu qabna waan ta'eef jara kanallee gara aartiitti fiduudhaaf itti duuluun barbaachisaadha waan ta'eef akka dhufanii yeroo amma sagaleen Oromoo dhaga'amuu didu kana keessatti yeroo amma ilmaan Oromoo bakka reeffi isaanii akka reeffi bineensaa yoo kabaja qaba yeroo kana keessatti kabaja dhabe keessa yeroo abbaan gadaa ajjeefaman kana keessatti weellistoonni Oromoo abdii qaqqaban kanneen akka Tadele Gemechuu kun kan akka Jaamboo Jootee kun as ba'anii waan tokko jechuun dirqama qabu. Egaan daawwattoota keenya sagantaadhaaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isin jedha. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Nagaatti.